Ashama harka fuunee hordoftoota meettatuuwwee nagaa rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'uu isiniin jenna. Har'a faayidaa muuzii qabannee isinii dhufne isinis hanga xumura isaatti akka nu waliin turtan akkasuma jalqaba irratti sabskiraayib godhaa gara maatii keenyatti dabalamaa hordoftoota keenya nu ta'a isiniin jenna. Faayidaan muuzirraa argannu hedduudha. Isaanis pootaasiyeemii olaanaa nuu kennuudhaaf nu gargaara. Dhibee garaachaa nurraa ittisuudhaaf nu gargaara. Lafee keenya jabeessuudhaaf nu gargaara. Fayyummaa lafee keenyaa eeguudhaaf nu gargaara. Ulfaatina qaama keenyaa hir'isuudhaaf nu gargaara. Dhiibbaa dhiigaa nurraa hir'isuudhaaf nu gargaara. Fayyaa onnee keenyaa eeguudhaaf nu gargaara. Akkasuma rifeensa keenyaa dheeressuudhaafis hedduu nu gargaara. Baay'isuudhaafis hedduu nu gargaara. Bareedina fuula keenyaa yookiin fuula keenya ittiin qulqulleeffachuudhaafis hedduu nu gargaara jechuudha. Kanaafuu muuziin faayidaalee gurguddoo baay'ee akka of keessatti qabatu hundi keenyayyuu baruu qabna. Warri nyaannus ta'ee warri itti fayyadamnus itti fayyadamuun barbaachisaadha. Muuziin faayidaa gurguddaa hedduu of keessatti akka hammatu beekuu qabna jechuudha. Egaa qophii keenya irraaf qabannee dhufne asumaan goolabna. Qophii biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Hiriyoota keessanii fi laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna.